jennaan eenyuun fedhaa jee dubbatee jira. Kana godhuu fi qabnaan jaa hangama kiyyaan. Galatoomii ulfaadhoo hayyee obsi amaletti fufii yaada ta'e. Ilaala moo ni jira ni beektaa? Dubbadhu sabboon hayyee. Ilaala moo ni jira jedhana. Ajaa'ilalleen dhaggeeffatee ture. Amma miciyyoon tunii fi gurbaan kun hedduu wal dhibaa jiran. Mijiyyoo gurbaan ni jaalata akka lubbuutti jaalata. Intaltee akka waan gartee mismaara biraatiin dhabamanitti gaafa jaartiin ta'ee Mubaarak musammaa sagalee waraabbatee jira Mubaarak. Nagee wali qabna nagee wali qabna. Abbaa mana kiyyaatee hojii. Hayyee yennee cufannee gargaarsa guurre. Anuu mataa kiyyaan nama Ameerikaa irraa gargaarsa doolaara 50 irraa kannan. Si galtee obboleessoo akkaawwantii irratti maxxansine gargaarti boroo ammoo galgala feesbuuk irrattis ajandaa joo harkanaa dhufe malee ajandaa amma joo harkanaa dhufe xiqqoo uummata bittineesse malee Mubaarak galgala feesbuuk irratti baasetiin hawaasa kiyya itti dirmachiisee ustaasa kana utubaaji jennee walii gal amma mikinaanni intalti tun numaaf hundaatu obboleessu dhaggeeffadha intalatti dhiifne harargee ni jirta yoo ka jiraatu taate ustaasa kee beekaa kee nagee dhalaa waan ni tuffattuuf hin jirtu maallaqa barbaada horiin nurra jira nurra jira horii kiyya keenyaa baafne gurbaa kana jalaa gubbaasaa uffifnee obboleessoo mana yoo qabaanillee manatti binne dubartii ajaa'iba itti fuudhuun dirqama jaalatte jibbite yoo ilaal shari'aan afur faqqaddeemi haanuu teessu isiin kabiree itti fuun obboleessoo hay maal tanaa wajjin lallabaa oola miskiinni oyaa oola biyya keessa taa'e ummata kiyya kan argee yeroo nuti dubbannu nama dhageessanii yeroo nuti miira keessa seennee waamee qaballeessinu booyaa ooltan jechuudha. Gurbaa kana hin gargaartan moo hin gargaartan nama wal dhageessanii hundi feemasoo hoottaa sagalee mucaa kanaa ta'a. Akkasii laale amma nama keenya xiqqaattus guddattus sagaleenis gargaarsaanis bira dhaabbachuu qabna. Hanga namni keenya kufee lafa qabatee namnilleen isin waliin kaaftan nuun jaanii nu kofluu oolaa muti. Namnilleen nu tuffatee aboo isin harargee wal hin qabdan isin harargee wal tuffattan isin harargee wal xiqqeessitan jecha ja'urraa sagaleenis haa taatu qabeenyaanis haa taatu warri nama gargaarus harargee warri namaa kannuus harargee kanaafi harargeen inumaa ammaan tana warra miidiyaa kanarra warra biyya alaa jirurra warra biyya keessaati wal gargaaraa jira ni argitan fakkeenya makiinaa walii bitaa jiran masgiida walii ijaaraa jiran madarasaa ijaaraa jiran barnoota barsiisuudhaaf dara walii kannaa jiran waa meeqa godhaa jiran kanaafi akka harargeen lafatti akka wal taate tanatti miidiyaa kanatti nuti maaliif tokkoomuu dinna miidiyaa kanarratti nuti maaliif faffacaanee jiranna miidiyaa kanarra maa nama jala oriina xiqqaattus guddattee iftaaneef dandeenyee maan deemne xiqqishoo qabnu saniin teenya jennee iftaaneef itti amannee maaliif hin deemne maaf gisee hunda gamana baanee nama jala koppiliinki godhaa warri hin dandeenye ol baasanii dubbachuu hin dandeenye koppiliinki godhaa warri ol baasanii yaada kannachuu dandeessan ol yaada kannadhaa waalaikum salaam maal waanan kanara jirtan itti waa faadii saadha uummanni osoo beeku wal fixaa jiraanii. Sababa bichuu dibara. Dantaa isaaniiti. Bichuu bijjinni isaanii odeessa. Nuwaasii waalitti bisaan kennina jarrachii wal waraanu. Wallahi nama dhiba. Ishi bakka galatooma. Okay galatooma. Mee shamarran keenya caaltu ustaasa keessa ni gargaartamu hin gargaarrata nam. Ustaasa keenya ni gargaarra ustaasa keenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ammoo harargeen tun achi warra muka hudduu wal kaawwatan jala jirti jedhan. Aboo koppilingi sheer godha. La ilaha illallah. Achi jiranii harisaan achi jiranii tete guyyaarraa ajandaan uumamee isaanis. Dagizeenii fi booniyyee fa'aa haa gargaaramtuu maama bayaan fa'aa jettanillee isin jala bullee.
mana mubarak musammaatti Leensa garuu edda sa'aasan leensa edda sa'aasan yeroo sa'a malee yeroo sanii achiin jira. dhiibbaa maama boyaa irratti ticha keessatti deemaa turte san garuu hin dhabdu silaa nuti ticha keessa jiraachuu baanne gurbaa Gizee siifi tokkummaallee waliin buutan an achiin jira. Silaati jiraachuu baatte kofoo fi qamisaa fi butaanti irraa baasanii qullaari'an silaachi silaati jiraachuu baatte. Tokkummaa sanillee mudii irra qabatee numaatu ustaaza guddaa kana akka saree laalee akkasitti toffatee naafisii wal agarraajiyee zaachaatti godhe. Silaati deebisaa san irraa deebisu baatte salphate. Silaati jiraachuu baatte wallahi ustaaza salphisan achi keessa sii galte waan ati jirtuufu hangasuu dandamate. Wallahi kanaafuu ustaaza inni gargaarraa gargaaramu. Bakka hunda dhaabbannee rakkoo miidiyaa kanarratti yeroo nuti bakka hunda dhaabbannee rakkoo nama keenyaa ittisuudhaaf aarsaa halkanii guyyaa kafallu asirratti nurra duultan nu duuba yaatanii nu duuba miila keenya qabdanii nurratti duultanii bara waan nuti garre kana hin gartanii bara wal dhaggeeffadhaa wal jala yaa warri duulaa jiru ma jira malee nuti duulaan jirru garuu yaada keessanillee yeroo hedduu isiniin deeggara. Innumaan laala malee yeroo hedduulleen dubbadhu amma koppiliinki godha ummata koppiliinki godha isinitti himaan oollu koppiliinki godha nama 60 wayii jira nama 70 jira dhagaye gaafa nuti dubbannu amma fakkeenyaaf meena dhaggeeffadhu leensa oggoodha nuti dubbatu nu wal dhaggeeffadhaa meena isinii fetadhoyye leensa naa bitatu ayyeetti leensa ta'in wanni niin jechuu barbaade ammaan tana edda walii murteessitanii adda baatanii miciyyoollee sagalee irraa fuudheetiin jira jee mubarak musammaa achirra walii galtanii adda baatanii boru feesbuukaa fi bakka hunda irratti haa gargaaramuu jettanii xumurtanatti fakkaate isin jalaan bule amma booniyyee wanni taakkoon takkaantuunni tun gabbaate ammaasii jaarsasii hattuu faradduu godhuudhaaf nuti nama fayyaan qabne gargaaraa malee nuti gargaarsan barbaadnu jettee jaarsasii irratti maaliif duula bantimmaas. Hantuuta tanaa wayii jira isa ustaazni gargaaramee fuudhuu taatu saa fuudhuu kabajaayyoo jaarsasii galuu barbaaddes kabajaan jaarsasiitti agaltu. Wanni asirraa ustaaza guddaa xiqqeessitee asirraa boochisaa wantuuf hin jiru. Leensaa ta'in salaama dhaggeeffadha amma jaalattanii jibbitanii waan tokko qofaan dhaggeeffadha. Intalti intala dhalaati dhaggeeffadhu dhalaadha dantaasi dhaggeeffadhu. Gurbaa wareersu jirti wareersu jirti shariyaan afur faqadde afur faqadde jirti fedhu naayiku fedhu haadhiisu nuti gurbaa keenya qabeenya akka ijoollee harargeetti baafneeti yoo manallee qabaachuu baate manallee binneefi namni asirraa miidiyaa kanarraa meeqa wal gargaaraa jira jalaa gubbaa waan inni fedhu gooneefi keessaa baafnee itti fuusifna habiibti Karena nurra adii dubbii dhiiraati gaa. Kanarra yoo walii galle ni gargaarra ustaaza keenya kanarra walii gallaan akka harargeetti gargaarree fuudhuu taatu ni fuusifna garuu waan hantuuta tana jalaa inni dhaabbatee boo'imimmaa mana boo'ichaan godhuu dhiisee asirratti deemee boo'aa ooluu dhiisee nama kabajaa qabu nama guddaadha akkasitti intala kabajaa qabdu gabbaanii biyyatti itti fuusisuudha. Ayyaanni kiyya kanaadha. Laa dhaggeeffadha leensaatiin akka Jawaar Mohammad ani waan harargeedha inuman hojjedhu inuman dubbadhuus dhaggeeffadha furmaan intala tana maqaa kaasuu miti amma dhaggeeffadhu gurbaan keenya ilma dhiiraati gurbaan nama beekumsa qabu miskiinummaan tun yookaan harka qalleeyyummaan tun waan naman goone hin qabdu nama gan nama gooti si galtee gurbaa keenya ha beekumsa qabu kana nuututu isii jalatti miila dabsee miila kuffise kanaaf ijoolleen harargee amma qarshii teessan guddoo walii buuftanii obboleessa keessan mana yoo barbaadees waan inni barbaadu gootanii fi intala dubaraa xiqqootti fuudhuu qabdan shariyaan afur faqqabdee yoo feete haa jala teessu yoo feete haa deemtu isiin waan takka isii maarroo moorii yemanii hin jennu dhageeffadhu nama keessan yoo ibsiin ol kaaftan gaafa nama kee tuffattee intalti dhalaatillee nama tuffatte gurbaa warra darree intalti dhalaa tuffatte sii galtee habiibti kanaaf
Waata akka isii maqaan qabnu waatu asii dhuufan jennu waatu isiitu nama jenneen dubbiif nuti gurbaa hin garra nuti Harargeen nama jaalanna dhalaa kutaa biraa ta'a ganda keenya heerumtillee dubaashii teenya bareedduu teenya jennee faarsine kabaja qabnaaf namatti hin tuynu Harargeen biyya jaalalaati ni beeyna akkaataa kutaan biraatiif nuti qabnu oladda dubartii kutaa biraa ta'a ganda keenya heerumte dhalaa kutaa keenyaatirra jaalannee kabajnee bakka guddaa kananaaf bakka kanneef san diddee isiin allaaqata gurbuma keenya kabarate kana ustaasa guddaa nama haafisaati irratti moodii nama diin isii barsiisee afaan isii barsiisee dukkana shaqeetaa isii baate moodii itti qabatte kanaaf Harargeeti jeni jirta yoo ka lubbuun jiraattu taate ilmi kee akka malee ta'ee jira si galtee dukkana keessa seenee jira kanammoo maallaqa baasiiti gargaarii akka namaa tokko cinaa dhaabbadhu gurbaa kee fuusifadhu shari'aan afur fakkadee yoo fedhe gaafa dalagatte agartu isinis sandabdi abulai to ba mafto ete Sudanin ulam bana da adem to anta nambir jiki nuradisa yol jena sin dab Kala hai. Ya da bereda da yeso. dala ta kin Sabbonan dubbi sabbonan jeetun dubbi sirriit. Waa'ee miciyyoo itti lafa kaayaniituma ooma gargaarsa mucaa qofarra deemuudha. Amma waa'ee miciyyoo maqaan kaasinaadhaa itti dhiisa amma wal jaaraadhaa mucuma akka gargaaramu qofa godhuudha amma kala waan nurra jiraatu. Dhugaa wallaahi. Haa nama kan namticha kanarra nama ilmi rabbii kana qabu mana binnee fi makiinaa bituu hin dandeessu akka ijoollee haa argattu wallaahi. Jabaa fi abbaa jabeeffata jaan. Wallaahi hedduu takka boonsisaa kun nama raraa jira waan taateef wal jaaraadhaa. haa gargaaru namticha kana. An akkanumaan jawaan biraan jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayya kun yaada bareedaadha ayya. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ni dhageemti caaltu. Kanaafuu sabboona kala tayyee isaanillee hadaraa wanni siddaan maddu sabboona isaanillee akka carraa wal qunnamte boo'icha nurraadhaa biyyi miidiyaa irraa boo'ichaa nurraadhaa buna maguddaadhaa nuti qeeyse. Boichan taluma tako taketi tana unu jechalo dabijan akarar gerti kaisi jirwante kana fumo karar gerti inada benne wani ni barbadi ni gona ya lensati ya mangirti la ya ni ga ya da bareda boicha miti osa ini diga boye arra namni mama boya mata ol kabe boicha dira la fakaye intalatana de iram facise wani ni fedu kusan godhee fi ilma keenya yenneeni yoo inni maraatee gaara keessa jirallee fixas qabne hamlee isaatii fi qarshii inni barbaadu naan cinaa dhaabbannee nuti intala nuurallee illee jannataa fakkaattu if keessa itti fuuneen nama goonee yoo nuti mul'ifne maama bayaan fayyaadha obboleettiti kanaaf dura kaboocha keessaa baasu nu hojjechuu qabna si galtee waan kan irratti hojjedha bakka jirtanitti lafarrattis bilbilaan illee waa'ee ijoolleen dhageeffadha ijoolleen dhalaadha jechuudha dhageeffadhu warri biyya arabaa jirtan caaltus namoo leensaas hundi keessanuu bakka jirtanitti geelota qabdani akka wajjin jirtan hundatti waa'ee isaa mari'adha si galtee waa'ee isaa mari'adha geelota keessan hundatti jechuudha gurbaa kana cinaa dhaabbannu jedhana martoo irraa kaa roorroon nu laallattee jira ooyi sabboontu akkamiin egaa fayyaa jirtani? Nagaa galata rabbi. Nagaa biyya dagaamtu. Baga nagaa qabaatu. Dagaamtite moo? Waan bareedaarra jirtanii wallahi maashaallah tabaarak. Ayyee waan bareedaarra jirtanii maashaallah tabaarakallah galatoomaadha. Akkuma sabboonaan jee jabaa fi abbaa jabeeffata jaanii gaafuma dugartee innummaanoo yaani nama biraa bira dhaqee silaa isinuma kanatti himatee irra wayyaadaa garuu yoonni taate eega taateefu taate akkuma gartee ganaa ittiin dhaabbanne fuula isaaniin dhaabbanne nuti ijoolleen Harargee jabaa keenya nuutu irra qaba yoo akkasii jechaane isin feemasa sabboonaan akkasii gaafa goroo isin waa arrachitan kanuma isin hin feene garuu waan khayrii gijee isin dareedan akkas caalaa isin jaalanna akkasuma nama jaalatan jibban malee nama hin beekne yookaan isa yoo isin hin beekne isin hin jibbin waan taateef akka ustaaza keenya gartee yoo isin nu jajjabeessitanii gartee asirraa yookaan ustaaza keenya gargaaraa jettan nutillee waan qabnu bira dhaabbanne jechuudha. Hattumaa warri gartee Saudi Arabiyaa biyya Arabaa tana keessa jiru yoo ustaaza keenya hatta reyaala dhibbata takka wali buune hanga inni barbaadu sanii ol
godhuu fi dandeenya. Ustaaza keenya harka isaa agartee dadhabina harka isaa agartee intalti itti boonti malee waan biraatii miti jechuudha. Gaafa inni jaalalaan itti dhufte ikkuma beeytanii jaalalaan gizee walitti dhufte qoficha harka isaa yookaan ammoo harka isaa haphina gizee agarte dhalaan itti boonti. Alhamdulillah rabbil alamin inni garuu ilmiidhaaf biyyaa bahee ilmi akkasuma barsiisaa jira jechuudha. Baratee barsiisaa jira. Sanumaahuu nuti maal goona obboleeyyan ilmaan Harargeedha bahaa fi dhihan jenne bira dhaabbachuun ustaaza keenya waan nurra jiraate jajjabaadha isin obboleeyyan kiyya karaa khayriirra jirtanii akkuma gartee waan isin baddu yoo dalayde yookaan waa isin arrafitan isin hin feene gisee waan khayrii isin dalaydan wallahi akkas caalaa isin jaalanna galatoomaa isin obboleeyyan kiyya itti jabaadha itti fufaa isin jaa. Hayyee jabaadhu ulfaadhu galatoomiiti. Mee as dala jirtanii ijoollee Harargee takka takkaanii sagantaa gargaarsallee itti qabnaaf ustaaza kanaafi ustaaza kana gargaarree akka Harargeetti maqaa ol qabnee nama hundaa agarsiisuudha. Nuti Harargeen ni jirra lafarraas miidiyaarraas ni jirra agarsiisuudha. Maqaan Harargee guddaadha. Maqaa Harargee guddaa saniin gartee fakkeenya namaa ta'uu saniin yeroo hundaa'u fakkeenya taana. Dhabnus harkannus callifnee akka nama harkatetti zim jennee deemna malee nama faarsinee nama jala hin deemnu namaaf harkan dhooynu. Kanaafi isin warri jirta warri ol ba'uu hin dandeenyu warri gartee waan qabnees koppiliinki godha. Hoggaa nuti mana banannee gatteenyeera khayrii takkaa fi waan keessan dubbannu koppiliinki nu gargaara malee nutti hin iyyina reepoortii godina mana nuti isiniif jirra yeroo hundaa'u maqaa keessaniif dubbanna nuti maqaa keessan ol qabuuf Harargee ol qabuuf nama Harargee jabeessuuf dubbanna malee nama Harargee xiqqeessuuf miti yeruma hundaa'u isinii galee nama hunda mee miidiyaa kanarra laala. Ammas waan takkatanii nan dhaammadhu takkatanii nan dhaammadhu warri as jala jirtanii fi haganaa dhufullee jecha intala sanii yookaan sagalee isii laaltanii isiin ukkaneette akka hin jenne maaliif akkas hin jenne gurbaan sanii wallahi wabillahi miidiyaa isaa yookaan feesbuuk isaa hortofaa jiraattanii namni biyya tana keessatti yookaan biyya keessa jira namni biyya keessa jiru sanuuhu namni biyya tana keessa jiruuhu yoo dalagatee gartee dalagaan isaa sun yaaqanii walirra teessee malee waan takka godhachuu hin danda'u. Akkasuma waan isin jetteef nuti gargaaru maaliif nama gargaara malee namni nu gargaaruu hin danda'u jettanii sagalee isii halaaltan taatanii fi dogoggora qabdan. Maaliif yoo yaatan ustaaza gargaaru yaatan malee booniyyee gargaaru yaatan akkaanti tasaati tarra gargaaramtu ammallee sabboonaa fi jaalif saarratti illee gargaaru yaatan akkaanti tasaati abbaa fedhee hanga rabbii isinii laaffise if qabuu dandeessan. Sagalee isii akka jala yaatanii ilaallee yaada jiru. Akkasii jabaa fi abbaa jabeeffataa jabaa fi amma isin galuu baatte gargaaruun bareeda. Akkasii ilaali jabaa fi dabarsanii nama kannanii jabaa namaa jalan deeman. Nuti akka Harargeetti jajjabaa nama jajjabaa kumaatamaan qabna malee anaan qabna nama jabaa keenya namni fudhatuu barbaada. Figgalchuu barbaada isinii galee nuti ammoo jabaa keenya bira dhaabbannu hin jajjabeessinu ni xiqqeessina. Kanaaf ammoo laal jabaa keenya haa uummata keenyaaf dalagu haa hawaasa keenyaaf dalagu jabeessuu qabna. Ammoo Ustaaz Maamad Bayaan nama nu bira Harargee bira dabaree hawaasa bira dabaree akka Islaamatti akka Itoophiyaatti Islaama Itoophiyaatiif faayidaa buusaa jiru. Nuti hin beeknu malee qiimaa namaa fi hammeenya namaa fi jabeenya namaa fi namni hin beeku nama biraatis si beeka. Si galee jabeenya fi abbaan fi hin beeku nama biraatis si beeka. Ustaazni kun jabeenya qabu kana firratti hin beeku. Si galtee jabeenya qabu hammeenya qabu kana beekumsa qabu kana firratti hin beeku waan hin qabne itti fakkaate. Hogga sirraa ba'u kana hogga sirra taa'u kana xiqqaa tokkotti filaalanni. Ammoo jabeenya isaa nutu harkaa beekumsa isaatis nutu harkaa fi kanaaf nuti bira dhaabbachuu qabna. Jabeeffachuu qabna ol fuudhuu qabna booda kanamaa jalan dhoriinu sini galee akkasii namni 500 jechuu jiru kuni kijibaas dhiisi kijibaanis waadaan galina sini galee waan qabdan irratti waadaa galaa gaafa gargaarsa jennee isin dhufne xiqqoo qabdan bira dhaabbachuudha ustaaza bira sabboona waan jettu qabda roobsan bagara gaan dhufti. yaa wanni inni jechuu barbaadu jarana laal yeroo hedduu akka malatti wal hubannee gamaa gamana yaanee as yaanee akka malatti namoota hedduudhaan faallaa walii dhaabbanna maaliif rakkina kana hunda kan fidu tokkoomtee nama keete beeytee guddaa beeytee nama kee rakkataa obboleessoo biitti bira laal biitti bira
nama fayyaa qabu nama akka keenyaa kana siistama garaagaraatiin jechuudha. Bifa geemiitiinis haa taatu bifa siyaasaa biraatiinis haa taatu miidiyaa kanarraa waa gurrachaa jirti obboleessu. Isin nama keessan dheengadda gaafa sheerroobeen faan miidiyuma kanarra fuudhe gargaarsa ajaa'ibaa godhanii fi manallee itti kireessanii suufallee itti bitanii waa meeqa godhaniif jechuudha. Isin tokkichuma kana maraatee haala gardee jireenya isaa osoo diin barsiisu haala jireenya isaatiin intala tana rabbii walitti fide intalti rabbiin qaceelcheef jennee nuti inumaa gammanne intalti garagalte dhalaan ni jijjiiramaa jedha keenya. Obboleeyyan kiyya Harargee yoo arra gurbaa kana gadda kana keessaa baaftanii Ustaaz Maammoo Bayaan Bareedaa kana fuutanii maallaqaan bira dhaabbattanii yoo mana ni barbaadees yoo inni gartee waan barbaadu hunda gootaniifi waan inni haasaatti barbaadu hunda gootaniifi gurbaa kana intala xiqqoo waan akka mijiyyoo tanaatii miti intala xiqqoo bareedduu obboleesso ta dhaabbattu mul'attu yoo fuusisu baattan isin Harargeen onnee isin qabdan waa takka keessan jirtan namni keessan isinuma bira du'a isin qoomantuma jala yaa wooma faarsa faarsee bulaa taatuma dhiiraa dhalaan keessan wooma faarsa laala amma ijoollee jimmaa tana ijoollee jimmaa tana jira dhalaa isaaniitu geessi irra ol baasee ijoollee arsiitumaa jira onnee dhawattee jechuudha wal lolanii mi eega wal lolan geessi itti banteeti tumaa fida jetteen lola jechuudha gaafa lolaa lola gaafa tolaa tola ijoollee arsii asumatti dheengadda miliyoona 2-3 guurtee mucaa hattuu nyaachisa maallaqa irraa kafalatte jechuudha. Dhaaluma dhiira arsii yoo lakkoofte nama 5-6 warri maallaqa miliyoona san kanne shamarranuma arsiita Dubaay Suud Arabiyaa keessa jirtutti miliyoona baasee obboleessa sanidhaa baase. Isin shamarran keenyaa Harargeen tun waan kana keessa jirtanii yoo gargaarsa taate hundoo bakka biraa. Abo obboleessoo isinitti yaa ooluu hin dandeenyuti. Gurbaan gargaarsa fedhaati. Intalti haadhii jirti. Waan edda